Harka fuun ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaa keenya har'aatiin keessummaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo hangafoota keessaa isaan tokko. Sheek Ibsaa jedhamu yookaan qabsaa'aa qabsoo bilisummaa Oromoo baroota kurna afuriin durarraa jalqabee hanga har'aatti illee qabsoo kana keessatti hirmaachaa turanii fi har'allee hirmaachaa jiran. Sheek Ibsaan eenyu? Maal nu barsiisu? Maal nu hubachiisu? Maal hoonuuf dhaamu? Isaa wajjin turtii goonaa akka nu hordoftanan kabajaadhaan isin affeera. Sheek Ibsaa, affeerraa televezyiyoona Oromiyaa Niiws Neetwork simattanii argamuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan. Anilleen asiin eegan jenne du'aan irra naannawaa ture. As eegee har'aan tana naafeertanii affeerraa keenyaan har'aan tana fuula keessan argamu kanaaf gammachuu akka nama bilisoomittiin ilaalaa hedduun gammada. Fayyaa ta'a ani daawwattoota keenyaaf waytan isin beeksisu Sheek Ibsaa qofa jedheetuma maquma keessaan qofa dhahee sanuu maqaa qabsoo keessaan qofan dhahee mee isin maqaa keessanii fi bakka dhaloota keessanii fi akkaataatti qabsoo kanatti seentan duuba deebi'aati mee daawwattoota keenya wal baraa nu yaadachiisa. Ani maqaan kiyya dhaloota Muhammad Kaamil Sheekh Hassan Jaajaatiin jedhama. Jaaja kunillee maqaan akaakoo kiyyaa otoo hin ta'in barnoota amantii irraa osoo jiru abbaan kiyya Hassan hedduu waan jiruuf jecha dhaloonni bakka itti dhalatee Jaaja Sheekh Hassan Jaajaatiin jedhama abbaan kiyya. Akkasuma amma dhaloota isaa hunda Sheekh Hassan Jaajaa akaakoo nu godhanii nu yaamanii Muhammad Kaamil Sheekh Hassan Jaajaatiin jedhama. Maqaan qabsoodhaa immoo jaala qabsoodhaa kaniin baay'ee na jaalatu kaniin jaaladhuutu maqaa Sheek Ibsaa Gadaa jiruun kana naa baase. Kanumaafuu gaa Sheek Ibsaa Gadaatii fi Muhammad Kaamil Sheekh Hassaniinis na beekan uummanni hundinuu. Bakki inni itti dhaladhee gaa Jaaja bakka jaanii abbaan kiyyaa nama darasaa nama kumaa ol barsiisuu Jaaja sanitti xiqqaannaan. Lafammaan tana godina Harargee ba'aa aanaa Doobbaa jedhama. Laga Kharaabaa bakka jaanitti haati tiyya abbaa kiyyaa wajjin achi galtee bakki inni itti guddadhee ona Doobbaa sanii Kharaaba bakka jaani. Achumatti quraana qara'aa ture. Achirraa quraana ergaan fixe booda quraana lama da'idaatuuf akka quraana baranee magaalaa barachuudhaaf direedhaa abbaan kiyya na fidee direedhaa haadhattiin madrasaa waan jiran kana hanqa barbaachisu baradheeti. Jiruun egaa ijoollummaa akkana. Fayyaa ta'a galatooma. Egaa jiruun ijoollummaa waa hedduu nama yaadachisti, waa hedduu kaasuun ni danda'ama. Ammoo mariin teenya har'aa irra hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo kan isin umrii nama dargaggeessaa doon taane cimeessi jedhamu tokko keessatti dabarsitan waggaa 40 ol keessa dabarsitan irratti kafuuleffatu waan ta'eef garasuman isin geessaa bara 1970moota walakkeessaa fi naannoo sanarraa jalqabee hanga har'aatti qabsoo keessa jirtu. Mee akkamitti gara qabsoo bilisummaa Oromootti seentan? Ana qabsoo tana utuun fiifin daa'ima gaafuma abbaan kiyya barnootaaf direedhaa sana geesse abbaan kiyya masgida guddaa direedhaa ta'a guyyaas fi halkan 30 achirraa gad hin bahu. Yeroo achirraa gad bahu jaarsi tokko jira kan gosa teenyaas saahiba abbaa kiyyaati mana isaatti gallee achi jira. Magriiba salaataniiti ishaa'ii salaatanii mooraa Haaji Muusaa sanii galanii osoo lafti oowwaa ala afatanii ta'anii osuma waliin haasawanii abbaan kiyya maal naan jedhan abbaa kiyyaa qabsoo waan gabrummaan taate na barsiise. Yaa Haaji Muusaa keenya jeen abbaan kiyya osumaan hin duune silaa guyyu tokko nama qajeelaa mijallaa keenya kan bulchallee harkee du'e waa isheen hanga bulche abbaan kiyya. Se'eddaan naman taane nu bulchi jiraa achiraan seente. Kana maleedhaa sammaas nama tokkotti jira nama naannoo Finfinneedhaa kana gaafa sirraa ari'an karaa basanii galee karaa basan jiraatu. Warra Boriyyoo jedhaniiti Oromoo Harargee tana warra tokkotti maxxanee isaan bira jira Sillaasee warra Boriyyoo jedhaniin.
waan amaarrii Oromoo naannoo tanaa godhee naannoon tun amma eessaatu lafa eenyuti lafa gosa tamiiti abalu eenyu qaba kan hunda nama keenya godhe sun yaada abbaa kiyyaa sanii irratti naa hidhamtee hedduu xiqqina dhagahamaa ture. Waniin barnoota biraan banatillee akkamittiin qabsaa'aa yaada yeroo hunda ijoollummaa tiyyattu. Odeessumaan gaa akkasumatti sirriin tiyyatana keessa naannoitu elemoo gaafa sana sabootiin jira sabootiin ijoollee qaraasa. Elemoo qabsoo eegalee dhagee eegaan ijoollee facaaseen hin deema jee booda kufiinsisaa dhufe. Hin deebi'ee achi gad deebi'eetiin naannoo diree laatana deebi'ee wagguutti kooturree jaarraan dhufee Finfinnee tana dhufee asirraa isaa fi mul'is Harar fidanii achittiin arge. Abdii Koppee mi'aamee wal nu garsiisee Dimatfoor tokkoo fi isaanis Abdii Koppoon fuudhee mogga baasee gaara qaqqaceelchee gaa jalaa deebi'ee achi booda gaa jalaa nafne baanaan dhahaa maal jedhee hojiin eegale. Waan barbaachisu kan ergatan hunda niin dhaqa ijoollee ijaaruu akka namni qabsoo dabalamu godhu achirraa hin eegale. Takkaa jalaa nafne waraana asirraa deemeetiin guusaan jaaja ga'een jaajatti illee injifame. Jaajatti illee injifamee akkasumaan ati deebima naan jaannate qabsootti bahuun taatu. Injifameetiin gad deebi'ee osoo hin deemumas waldanni qotee bulaa guutuu biyyaa hogguunii fi filamuu eegale naannoo Harargee tanarraa aanaa haa dirqamaan achi kan seenu nu godhame. Waldanni qotee bulaa sannan seenee anaaf Abdallaa Soneessaatti waliin dorgome. Waa'ee dhiphoo fi iftuulummaa waan jedhan tana dabballoonni xabbaabochina ittiin qotanyooti kaal waddamuu abiyootuu gibuun aymataan maal okkuu jaan ani waaniin qaqqareen qaba. Saayinsiin dhiphoo dhabamsiisaa jettuun jirtu yoo bubbaan fi badii qabaate hanqaaquu kan bubba san handaaqoon dhaltee yoo jiraanne hin argamtu hayyuu nama isaatiin warri dhiphoo deebuu qabaa isin kanaa isaa fiddaniiti dhaphoo qabsoodhaan dhabamsiiftan jettanii waan akkanaan dura dhaabbachaa ture. Laaphoos illee doktorticha waa'ee seenaa Oromoo tan odeessee kanarraa dhufa wallaala. Dachiinii fi samiin malyoon hanqana dura uumamte waan akkasii hundaa'uun himtanii kana dhoysuudhaaf immoo akkamiin wallaalteetuma dhugaanaan waan akkanaa moggaa deemtaa afaanaan jechaanii ture. Oguun waliin qaadhibamu Harargee fi Baalee fi Arsiin mucaa kun yoo filame dargiin ajjeefteetti gaazexaa beekuun nyaata ajjeese jechuu ta'anii akkam fille. Akkasitti godinni sadeen irraa fi godina kaan waliin hiranne Abdallaa Soneessaa nam lamaan na bira kute. Akkasumaan qotee bulaan irraa fuudhanii politikaan sooshaal ekonomii bakka sadiitti hiramte waan ijaarame sanii politikaa san keessatti qaama politikaa san na godhanii na filanii. Baalee tana hedduu manarra diiganii buqqisanii maal godhanii achis anaa fi Abdallaa Soneessaatii fi nama lama kabiraatii dhaqee Alii Musaa jedhanii tokko qotee bulaa keenya ficaa turee jira. Walga'ii inni irra jirutti iftuultonni irraan tana uummata keenya iftuulummaadhaan akka sareetti gataa jiran guyyaa tokkotti kaafatanii waan akkanaatiin irratti haasawaa ture. Arsii saggoon dhufe akkasuma booda mala godhaniiti dhanna darban.
Baruma sana jechuudha. Xiqqoo guun dhaabbadhe. 71 guun fixe 72 eegala irratti qabamee hidhame. Finfinnee ji'a 4 hidhanii Cirraa harka udduduban hidhanii aderee na fidanii amata 4 booda umaan dhiibin dhabanii ganna lakkisan. Ganna lakkisan. Maalis ni jedha waan sin gaafatan qabu maal balleessitan? Onaagi se maal godhee hin beekan onaag mootummaa fi hojjechaa ture. Umaa gulurraa dhaaban fira ganna dhiisanii qotee bulaan godinaati se horiyaniiti gaamman tana nama keenya cimaa qabnu hafuun qabu kan nu deebuu qabajanii xalaa barreessanii naa kennanii xalaa isaanii mana kaa'edheetiidhaan birrii 100 namarraa liqeeffadhee hoteela banadhe. Cimaan gaa reeta qarsa 30 hin bite. Nama tokko goddanyaa kiyyaati jira. Saaxina sanduuqa 5 kookaa fi faantaa wal keessa godhee manni mana simita hin qabne qotee ashawaatti naqee kanas keessatti cirrachaana keessa guuree jooniyaa gubbaarra kaayatiin bulchee reetti takkaan reetti qarsa 30 bite sanii nin qalee nyaataa sarrumaan fixee faantaanis guutuun irraa dhumeeti guyyaa 15 keessatti if danda'aadhaan ta'e. Maal jedhan gidiraan Oromoodhaa gaana bira jirti. Takkaa Oromoo miidheen beekan Oromoo boo'u malee boochisee hin beeku. Akkasumatti otoo hin jiru sooma naannaa rafu jiru dhufaniiti araarsa qabame jedhan. Maal ta'e jedhan gitaara tokkoon deema gitaara kuubaarraa bittee yaanii qaba. Naali kanfamu ditti. Duraan shakkaatiin tureemi. Gadaa milbaatii fi kaalaandara alaabaa teenya qabduu fi waan tana ijoollee bira facaasee jira. Dafa wal qabaajeetiin fuudhee dhabamsiisee. Nam tokko yoo isin gaafataniis araarsa beeynaan jina. Amma xiqqoo dhaabbatee koo waasii wabii naa ta'e. Naali kanfamu ditti. Maal godheetti waan sana erga beektaas saanaa nyaatatti geessaniif kan daboolaan isaa bakka ta'uuraa qabdu takka dur jira beektaa. Achi keessa waraqaa sijaaraatti itti godheeti nyaata gubbaa dibee achi keessa kaaya. Anis ni shakkaa gurguranii bana. Anis akkasumatti hin deebisaaf. Nama nuti ta'e waasii maanaa ta'uu didda maal maanaa ta'uu didda. Booda kayetiin qorannaa yakkaatti fi ittisa itti gaafataman salaaleedha ijoollee Oromooti. Ka'ee niitii tiyyaa fudhadhee hunda fudhadhee nama waatti dhagahamu. Duratti jiinii 20 kan achi dabre na bira dhufa. Rakkina isaaniitiin beekaa waan hin godhaaf. Qaceelloo walii gallaatti ka'eetiin itti dhaqe. Aboo nama tokko kadhiyoo tanaas hidhame. Maaliin jeen dubbisaa? Qorannaa yakkaa silaana waan Oromoo ta'eef na amanuu didaniiti. Shalagaa lamaa ijoollee harkaa qaba. Yoo ijoollee fi dhalaa taate malee nam tokko asitti hin deessinaa jee wabii maal jettaami. Jaalwayyeessaa jechuu dhageesse. Jaalwayyeessaanis dhufee achi jira. Ammoo kun fiifin tana addeeffadde kayetiin jaalwayyeessaa bakka namni isa beekuu fi inni jirurraa fuudhee bakka biraa dhoysee isaas barreessee bakka na jedhaniiti naamusa godhii warri si qabee kun waan xiqqoo yoo shakkii sirraa qabaate malee waan qabatamaa sirraan qabu hin amanii. Jeewsoonni fiifin dhaamuun hunda nu kan. Nuni sifirraa ijaarsu tokko kaan gaaf tokko mi'a wayiitti dakarraa ol dhufe diree qabsoodhaa karaa inni jaahan. Jaarsichi beekaatii fuudhee isa fidellee tokko. Jaalwayyeessaa dubbii haalaan maatii ogguun harka dafeetiin nama achi alarraa dhufuu jiraatti kenne rabbiin baase. Nuti kasii dhagguuramne ammas. Lammeessoo hidhamaa jirti. Lammeessoo akkasittiin ji'a 3 fi hidhamee bahee bara 3 fi hidhamee bahee waliigala dargiin bara 7 fi na hiite.
Anga wadiin bahee walumaa gala soonii fi qabsootana jala jirru. Gaaf tokko qabsummaan dirreedhaa fi biyya keessaatu natti hadhooyte. Galaasaadha gaafa san dura ta'anii jalgalaasaa har'arraa eegalee ani waliin deebiin jee namaanis dhiira daa'imummaanii loluu baree niin lola hin galu jeetiin itti fincile. Torbaan tokko na hodhate. Hin deemuun jeen oguutaan abbaan hanjaa gurbaan hanjee qabsoon filannan taatu. Bakka dhaabnitti si'amanii hojjechuu qabda. Deemee ajjeessi yaanis deemtee ajjeefteetu qabda. Kana beektaa miti amantee qabsoo tana filattee miti kaasee jaalala yookaan jeen firaa. Ciboodaas kaasuun akkasitti deemuu maal duugaa darbii osoo hin faca'in faca'uu siidhaa agarree nuti. Bara chaartaraa jechuudha. Mee achitti boodatti deebina bara irra hedduu wanni waan bara chaartaraa yookaan bara dargiin kufee wayyaaneen dhufu sanatti doon darbin dura Sheek Ibsaa isin bara 1970moota walakkeessa yookaan bara qabsoon bilisummaa akkuma amma jettan 60moota keessa 70moota 80moota kufaatii dargii tura hoogganoota adda bilisummaa Oromoo dirree dhayxanii qaaman qunnamaa akka turtan dirqamallee irraa fudhattanii magaalaas dhuftanii hojjetaa akka turtan isinis naa himtanii leelanii mee yeroo san eenyufaa qunnamaa turtan eenyufaa yaadattu mee haala yeroo sanii nu yaadachiisaa mee? Guutamaa hawaasa jira. Hoogganaa osoo hin ta'in haadha Oromootaati. Ijoollee Oromoodhaa tana waraana nyaata godhuun beekne harka isaatiin dalagee nyaata akkatti godhan barsiisee akkasiif jala qabee ijoollee guddisu. Jaalladhi gammadaa. Seenaan isaan yaadattu. Abbaa biyyaa roobaa, abbaa diinagdee, jaarsa waan ta'een beeku malee diinagdee lubbuu isaatti irra jabeessa. Akka waan karaamaa qabuutis irra guddaa isa faadha waan bittaadhaaf koree bittaatu deemuuf jecha ani waraanni lolaan kun hogguun bahus nan baasu hogguun galus nan galchu isa faadha qailaa gobeellee dhufee na fuudhu. Gaafa waa dhufan gachiisa kaafee haja bakka san irraa aanaan dhufte jedhee wanti bakka sana. Maalis hin jagaa gumturaan gattaa'een bar namni dulloome hudhaan hidhaan isirra turte gaafa garii maqaa jaartiitiif maqaa jaamni ni dagadhaa. Egaa hogganoota kan hin beeknes hin jiru kan hin beeknes hin jiru. Dhugaadha waan illee irraa fakkeenya fi isinii kaase fi jaallan qabsaa'otaa keessattuu warra hogganoota yeroo sanii abalu faadha jedhaa hunda naatirrisaa jechuuf odoo hin taane akkuma amma isin irraa natu hitan namni nama waliin qabsaa'ee fi nama waliin qaama wal beekutu eenyummaa namaa namummaa namaa qabsaa'ummaa haa ta'u nama isa dhugaa amala namaa akkama hibtan kanatti nama himuu danda'a. Dhaloonni itti aanu immoo sanarraa waa barata. Jaallan hogganoota kan keenya seenaan isaan yaadatu warra wareegaman kan akka Jaal Nadhii Gammadaa warra dhabamanis haa ta'u warreen amma lubbuun jiran seenaadhuma. Hogganoota waraanaa fa'aa immoo anuma irraan beeku. Hogganoota waraanaa wajjin bobba'u. Bobbaa isaaniitii fi aanamma tana akka abbaa biyyaa. Irra guddaa isa laa gobeellee dhufee na fuudhee yoo waraanni karaa jiraates waraana kanarraa meeshanii yoo mooraa dhaqellee mooraa alan hambisanii kanaanan seenuuf bananii isaan biraan seenu. Hoggunan ba'us akkasuma na baasan. Mee hogganoota kana hireetti wal biratti arguufaa argattaniitu akkaataan isaan
gaa qabsaa'ota yoo argitan isin akka jettan waraana bira arguudha fireen arganne walii isaanii jidduuttoo akkam ture haalli miira yeroo sanii har'a hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo ni argitu har'aa kana booduma naa himtu kakaleessa gulaaltan akkam ture hafuurri isaan jidduu waraana akka jettan kana koo marqee nyaachisaa kuunni kunuunsaa walii isaanii jidduu akkam ture ani beeyta ilma sheeka guddaadhaasi sheekan baankii sheekan guddaa Harargeedhaati Sheekh Hasan Jaajaa sheekan biraa dhufan sadarkaa hajjimaan qabaanii riba dhiisanii kaatiraa wal bulchan faqaban hogganoota keenyaan akkasitti ilaala akkasii wal jaalatuusi akkasii wal amanuusi. Mee tana boodatti deebina bara chaartaraattan isin ceessaa Sheek Obsaa akkuma ammayyuu naan jettanii isinis yeroo adda addaatti hidhamtanii akkan dhagayetti obboleessi kan keessanillee qabsootti makamuudhaaf odoo deemuu dirreetti wareegamee waan dogoggorana sirreessuu dandeessu. Haalli kun hundumtuu erga dhalatee booda dargiin kufe. Mee haala bara chaartaraa ture sana moo na yaadachiisa maal irraa nu himtu? Bara chaartaraa ani bara chaartaraa osoo ni fi chaartaraan seeniniin faca'insa dargii ogguun argeen mooraa kallattiin mooraa dhaqe. Waraanni kun faca'aa jira. Qawwee qarshii 100 faadhatti ijoollee raabbichisiiseetiin wal qabnee jirra. Galgalaasaa dhugaasaa jaalnatiis ni jira. Hogganoonni ni jira. Bootosoo jedhanii siiseetiin gara ulfa bakka jedhaniin takka hogganoota dhiisee sheekxallee isaanii wajjin gara eldaa kan ol dhiyaanne. Nu achi jiru naafi sheekxallee isaa wajji jiru raadiyoon irraa mangistuun badee dhageenye. Mangistuun badee jaan shaabarrii bakka jaan takka waliin dayne. Waraanni cinaa kuteeti bareeda bakka jaan dhaqe. Achirraa namoonni erganii Sheek Ibsaa dafaa akka dhufu godhaa jedhanii eedanuma deemee bareeda kana galee muraasni jiddu galaa sannifanii daddafaa dhaqqabaa hogganu. Achi jira achi isaan bira bulee haraa canu dura deemiti qoradhu naan jedhanii subii salaateetiin achirraa ba'e halkan roobaa bule. Taataakii gammoojjiidhaa tadheefa yaatus walumaan dheessin. Maal hogguu naan jedhan inni warra dirree dhawaati. Gosa tiyyaa biyya tana jira. Bishingaan kadhachuu dhufe lolleen irratti ta'uudhaa deema. Tanaafin anis ilmaan kiyyattiin gizeen gala jee deema jeetu waliin haraaca seenne. Haraaca ooleetiin waan waraanni godhaa jiru hunda baree gaddeebee haraaca jala baddaa haraacaa jalaa tana bulee ganama barrisaan maasitti deebee ilaalee achi ka'ee isaanis os dhufanii magaalaa jaajaa jiranii magaalaa jaajaatti itti dhaqee nama tokkoon fudhadhee duraanuu baddaa sanirraa geesse. Yoo dadhabe yaanii na hambisanillee inni isaan fuudhee ba'u jee. Akkasitti ogguun itti geessee homaan jiranii wanti qawwee gurgurachuu jiranii haa jeen nama san godhee fi ati dadhabdee taa'inaan jedhanii ba'anii marsanii ganamaan asirraqaa tokko foolisaa tokkoo fi nama tokkootu ni dha'a malee sanillee hin duune san qofaa du'e biyya qabatanii anis ganamaan dhaqee hogguu haa xiqqoo teenyammas deema raacan dadarnu dura deemiti waa hunda sirreessinaan jedhanii gaangee naa godhaniitiin deemee dadaree hogguu daa'annee warra gaangee narraa deebisu jira isaan booda deebisee dadar seenee bulchaa achi ture warra gaara mul'ataati. Warra gaara mul'ataati itti dhaqee boomni ta'ee dhufu jirti. Amaaraa wajjin moggatti hin ceeniin akkasitti gorsee ammas warra godina keessaa qotee bulaa godina keessaa duraan filamee jiru jira hammaarra soorarkaa tanaaf irraa ganama nasaatiin isaanis dhaqee timee tasgabbeessee nama barbaachisu daandii godhee
halkan tarasaa 8 achi dura marsanii jaaltujiin mikrofoonaan waraanni bilisummaa Oromoo dhufee bineensaa nama nyaatu obboleeyyan keessanii nama ajjeesuun barbaanuti nutti hin dhugaasina. Nigaan ka qawwee qabdanis qawwee teessan oguu lafti bariite fidaa kottaa jedhee gaatti himaa bulee jara san fudhadheetiin hangaramaa nuu ka'ee dhugaasni xiqqoonni godhame mucaa tokkoon irraa dhaame taataaqii mana isaa tokko sammaatni dhabame sana akkasittiin deemeen farmaasii tokko namticha qabu jira Oromoo gartee duraan gaa bulchaa sanii fi biiroo godinaa gabaree san keessa achi jiru san wajjin dhahinee itti finnee wallaansifnee moggoon eeveefee guyyaa san oolee bule guyyaa lama dammas waraana takaan seena karaa wadaan seena dhagii walnaan jaanii makiinaa takkaa dhufee makiinaa sanirra naqaanii qobboo oguu dhufee makiinaan takka sissuutu. Maaliif? Sodaatan kaananii lola ittiin facaate akkasii qobboo bulee namchi jarbaa makiinaa sana Oromoodha. Qobboo sana bulchee gama makiinaa harkadhee karaa hawwataa eegabbee waraanni ittiin seenee silaalee haala gaamichirra jirrus himee fi isaanis waan barbaachisu irraa fuudhee ol deebi'e. Haguutu koo dhaabbannee aanaa malkaa bal'oo san lafaa jarjartu jaaniin takka taataaqii guddoodhaa jira uummata saamuu eegalte waraanni hin jiru. Akkasitti jaalmiidhaisoo bareentoo nama eega waraana seenee fi hanga guyyaa konkolaataan garagalee lubbuun san darbinitti namni isaa hamatu tokko hin jirre. Haadha isaa ta'ee waraana seene takkaa isan arkin kan inni isin arkin haraaca dhuftee isa dhabdee dadar dhayitee inni konkolaataan as kutee harakkufee du'e. Osoo jiraa isaan arkin haati isaatillee reef kasaa agartee gaadhuun gattee akkasitti awwaallee. Ani gaa aanaa lafa jarjartu jaansan achi bakasaa umsalii takka fudhadhu dhaqnaan jeenichi dhaqee achiin ture qabeenya maabaraa kajan naannoo san malee tokkollee waraanumaa tokkuma gartee gaafa dargiin jirtu dhaqanii saamanii deeban akkasuma godhan malee herregaan manguddoo gandaatti godhee herregamee qabeenyi gale kanaanoo nan jiru san qofa. Maallaqa callaa birrii 70,000 argee horii qotee bulaa warra gammoojjiitirraa dargiin saamte. Horii dhadhaloo toora 300 galmeesseetiin namarra lakkisee maaliin godha jee ogguun gaafadhu diboota nuuf fidinaan jedhanii diboota 70 qarshii 70,000 wajjin dhaabaaf hin gabaasee ittuma ture. Booda waraanni bal'atee biyyaas araddaas jaaree eegaan fixe booda anis naannuma yaraa casanittiin ol deebi'e. Diina fakkaatu sumaan hojjechaa jiru. Rasaasni tokko bitameeti gaalaan osoo baasu jiranii uummanni gurguraa jaan tokko naannoo san jiru qabe. Waan saniif dhaqiitti waan san karaatti godhinaan jaanii diree dhawaa dhaqee anaa alkulamu 3 bule weerarri wayyaaniidhaa ta'e. Oguun ifin shakkee oguun ifin ka'ee waan laangee bakka jaaniin bulee
ganama kun gabboo kanaan duwwaadha. Konkolaataa tokko qobboo dhaqee deemuun argadhe nama na beeku. Adagaa mooraan teenya kasilaa weeraramtu duraa baate. Ilaa dadarna geesse abbaan konkolaataa cittiin bu'ee kunoo dadarunda yaane qabatee keessa jira. Achi ka'ee kun ifintu koo deemu karaa jiru lollaan marsee jira. Jaallanni suraa ittisu jirti. Dadarsan keessaa nama beekaa achi deebeetiin achi bulee ganamti ammaas achiin ka'e. Nama tokko shufeera keenyaa warra haaramaa yaalaati. Manaan ani dhaqe kana kana hollata ciisee. Harre maal fijaamta wayyaanee fijaamta. Kai jeetiin kabalee kaasee maallaqa ergee foon bitanii jimaa bitanii laaqana nu godhanii gaajimaa qamaa walleetti bullee ganama waa takka hin dubbatiniin jeenati. Anuma jala deemu. Ijaanis lallaalii yoo bineentii garteessa. Waggoon feefee laga gabbuun diruta daraa soqaa geessee ol deebiteen afaan dhufe. Kawai waraana wayyaanee. Eessa yaatan kunoo gandaan. Eessa yaatan gandaan taasee yaana biraan kute. Yaatu bakka jaan oguu geenyimmaas murni lamaan afaan dhufe. Eessa yaatan kunoo gandaan. Eessa yaatan magaalaa tan. Bira onnee gurbaa buleettitti qabu tokkotti jira achi keessaa dukkaanas qabu mana qabu. Mana isaatiin dhaqee isin amma magaalaa guuttee kanatti isee kaartaa taphatti. Gannaa dhaqeetiin ulaa daddeena irraa bananii achi oollee galgala hogguun fi guutuu ajajanii gaarii tokko jira nama chiitiitu mana kana jira manaan hundufaan. Isa fudhadhee hogguun fi beekana karaa tokko jira kanaa bira arkutu. Waraana keenya nam 7 ciisa. Hogguun isaan irra babaate. Achiin ol bahee hogguun ol bahe waraanni gaaraan afaan guutu. Yaa wanti yaate. Nama xiqqoo jira. Wanni akkasii heddummaatee seene san waraana keenya uzuritti taate akka gartee horiin eegee qabu horii sookee qabu keessa gallakkisanii. Chaartar seenanii wanni san keessa guutuun horuma sookeedhaa kan horii fayyaadhatti seene taate wanni akkasii garayyuu seente san. Hangaafa san guyyaa tokko jaalladhiidhaan maaliin jeen. Yaa jaalladhi nama tokkootu beela osoo karaa deemu. Warri baaqilaan asitti dhufee jaaniin jeen. Waan isaa barree beelee jecha haadhumarraa muree qololaa hojii nyaatee jaaniin jeen. Isinis gahaan kamii nama waa baratellee taatu nama dabballee ta'u jettanii ona ergitanuu gaa hedduu namaa dheebottanii. Walitti qabdanii kana keessa dhukkubni isin dhufuun ooluun isinirraa shakkaan jeen. Yaa jaalladhi yaa gaati gaa waanuma dhooftaanaan jeen. Anna fakkaatte gaa hin jeen. Bila yaa'utaan akkamitti qoratanii beektan. Akkuma san taate. Amma gaaniin ka'ee bakka isaan jiran barbaadeetiin dhaqe. Eenyu fa'aa argattan yeroo san? Jaalladhiinis ni jira. Kun bara kam ta'uu isaati yaadattu bara saafaa? Hogguma dura baansan. Chaarta bahiinsu chaartaraa? Hoggusuma sanii bar lolli nuun dhaabbanne. Isaanuu gadi hin fagaanne bar. Soqumaa gad gaara maal jedhanii. Soqaan kun naannoo kamii jechuun maqaa? Dadaruma jala. Dadar jala. Aanaa dadari. Adala jedhanii gaara tokko jira achi gubbaa jiranii. Osoo achi hin geenye waraanni naannoo tan hunda guutuudha. Miilaan iddoo waan hin deemne jecha kopheen na nyaatteetiin gaangee kadhadheetiin gaangee nama bakka isaan jiran tana deema. Hogguun argan gaaboo ijaarsa keenya dhufe jedhanii gaangeen irraa qabanii foon naafa kaawanii elmaa foon nyaachu jiru. Bineentiin dhufte jee tokko gaccaanu dhufe. Girr. Antaatuun foon kee fixee. Kaayi
waan milkeetan qabuun irraa deema hogguun ammaas ka'ee xiqqoo gad deemu ammaas afaan garagalan akkana hin taane jeetiin firaa deebi'u deebi'ee jaaja deebi'ee turee eega miilli na fayye booda barbaadeetti dhaqee waan erganiif hunda firaa gabaasee toora namarraan fagaatinaan jedhanii naannuma jaajaan sanitti deebi'ee eegas boodaa susumaan dirqama wayyaa raawwachaa jiru qabame. Wayyaanidha namoonni. Bara torbaanidha. Eessatti qabamte? Direedhaa. Maal isinii jira nama himannaa wayita dhiyeessan jirri malaanuu himata wayinuma dhiyeessu. Maal bal'aa akkamitti isin qabne isinii waa qabammoo? Waa takka kijibuma barreessan malee waniin yaada kanneef hin jiru. Waan isin harkatti qaban waa takka waa takka ijoollee bubbaa magaalaa takka qajeelfama waa hin kennanii waan san wali qabee dubbisee mana tokkorraa hin deemne mana sana hoggannaa nama kadiree jabaadhaatu achi jira achirraa hin deemne ijoollee bira dhaqe hoggunan ol deebi'u jarri nama deemee nama aloolee nama gatu manuma san biratti walitti dhufu Sheek Ibsaan Taaqallee naan jedhan naannoon san xoqqomamuu duruu naa galte hogguu isaan achi deemuuf iyyaarkanii hogguu na gaafatan aarri qabaam nama akkasiiti jechuu malee addaan nan baafan yoonii fi naanaa miti jee mana san seenamnaan dubbiin baddee ana umaan jeen fuudhan innaan kutan martoo fi shamiza malee an biraan qabu qottoonni bakka jaansanirraa bakkatti namatti waan qaban ichi nageessanii hogguu asiriin geesse waraana siifan naati deemi wayaa barbaaddadhu warra fira keetitti simadhu naan jedhan ani isaanumaaf dura deemuudhaa'u nin qaanfadha takkaa qabamee gabbee yaalarraa waan barbaaddanneen namni reeffate takkaa nuuf fiduuf deema jaa takkaa qalbuma isaaniitu caba shamizaa fi martoo san qofaaniin torban tokko ta'ee torban tokko booda hursoo nageessan hursoo nageessaniitiin taama torbaa ganaadha hursoo nageessanii anaa baatii sadii taa'e hassala liitiif hassan shifaa namni jaan tokko dhufan akkasitti nama manguddoo fi maal nurraa gallakkisaa jaanii Hasan Ali kun isa pirezidaantii Oromiyaa ture viidiyoo san ta'uu isaatii. Qondaalota mootummaaf viidiyootti. Kaan itti gaafatamaa poolisaati. Gannu lakkisanii namni dulloome irraan irra ture waan hedduun bira na dura ol deeman asirraa hojjirti. Galee maasaatti yetti galee qotadhee oomishadhee soomana guutuu achi keessa bahee iidaaf jee Araacha dhaqe ijoolleen xiyyaas achi jirti. Achi bulee ganama diree iidaa dhaqe. Diree iidaa dhaqee hogguun ifin gala deemu dabballeen achi Tigree nam torbana jala erge. Anuma jala yaate. Hoggumaan ammaana yagee seenuu ka'e wadeeti noo naan jan beetee noo. Beetaallee hinde? Aaw. Beetiin daallisoo ol tana garanii ishii lamaanuu xaabiyaan daallannaan janii fuudhanii nageessanii hogguun ifin xaabiyaa dhaqu. Hidhamtoota mana hidhaarraa baasanii nama afur gamana dhaabbata nama afur gamana dhaabbata tokko mana keessa dhaabbata. Hogguu kunis nama afuriin harkaan na qabanii kun nama afuriin harkaan na qabanii na gombisan. Harka dudubatti deebisanii afuris kan harkisaa fi ciqilee wal na dabarte. Akkasitti aadaa waan hidhaasan
saninya godhanii na hidhan kaan tokkichi jidduudhaan na hidhe. Ganama sa'a lamatti akkas na godhanii haga sa'a 11 na tuman. Gurraacha minni kun sa'a siitisiin takkaan qaba siitisiin waraanni keenya zamana sanitti ba'e tokko jira kamti bitate. San manarraa baafachuuf na dhiite. Akkanatti hanqatiin duulaan lafatti. Ogguun fallaale narraa baafate. Akkasumatti na tumaa oolanii 11 narraa hiikanii sa'a lama fuudhanii hoogganaa guddaa bira na geessanii tawataan doonoo tola hawtaa mistiru. Haala balasaa tiddaffaalle naan jedha. Shii ጊዜ ድፋኝ እንጂ አንድ ጊዜ አይደለም። ሙትን አልፈራም። ስንት የኦሮሞ ጀግና ሞተ። እኔ ብሞት ምንድን ነው? ዋጋ የሌለው ሰው ነኝ። ጋራ ገይሳ አጄሳ ጄኒ አራቻ ነገመቻኑ ቀሬ ጉቶ ጅረ ቀብሪ አማራ ጃኒቺ ጉባ ነገይሰን ቀሬ ጉባ ሆጉ ሁለነት ማን ያህነ ጨፍሰን harki hidhumaanu harkina goggogee beeka harki waan takkan dalagu sagaraa firaa kun danda'u huccuuf kaayachuu hin danda'u hiikkachuu hin danda'u. Akkuma isaan kudhan as ni cabsan lamada hada duwanya godhanii harkuma duraanuu du'e kana hanni na duuba jira eddaanii qarrattiin darba jee oguu nanu taale akkasitti hadaan na kuffisanii nagee taawwataale tanas naan jaalan na saamteetiin dide gidaluun jisi ol fuudhanii mana hidhaan na deebisan achi baatisa akkana hidhanii harkaan fayyuun qabu isaan hanqamadaa akka namni agarree fiiti dagaaguu manguddoon biyyaa hundatti iyyite ganna na baasanii ganna lakkisanii isaan agguun ichitichi booda dhage'u waraana bobbaa deemna kan hin ajjeesuuf kaan nama tokkotu jira intalaan anneessuma ta'uuf qaba hoggusuma eedan dhageetu bariisaan na dhufee gaangeen na fuudhee ilaada darna fidee mukennaan ranaa kaayetiin direedhaa bu'e. Direedhaa bu'eetiin Dr. Kumsaa Qalbeessaa jedhanii nama tokko sabboonaan bani aadama akkasiin jirre. Mana hidhaatii isin fuudhe moo akkamitti? Mana hidhaatii isin fuudhuu isaati moo akkamitti? Amma ganna lakkisanii bara. Gadi isin lakkisan achumatti isin jedhanii na deebisaa isin jennaan gadi isin dhiisan. Na deebisan waan na deebisaniitu mana hidhaan na deebisanii ji'a sadii na hidhanii ganna lakkisan. Halkan tokko bulee ganamti inni gurbaan intalaan isuma ta'uuf qabu kun dhufee dadariin nagee deemnaan jeetin. Direedhaan dhufee Kumsaa Qalbeessaa Dooktoricha cimaa tokko jira. Harka kana waan natti godhuun hin qabu. Harkee uumaan sosoo'u keessaa kun. Laal bakka tana laal hidhaachiin na hidhanii fi na dhoohe laal. Hidhaa dhiigni guutee. Ogummaa sarkina fayya. Hidhan na deebisanii. Amma torba hidhameetiin bahe. Direedhaa mata fudhadhameetiin bakka Oromoon sabboontuun ni jirti. Mirga obiitiin gaafadhee mirga obii kanaaf deddeebi'aatiin ture. Booda namni mana hidhaa san guutuu warra siyaasaati. Sa'a duraa argachuu dadhabee sa'a booda kun seenu warraan bootti daanyaan. Biirootti bira naqanii namu biran jiru ani abbaa ilmaaniiti. Yoonii fi du'a harkadhee du'e takka obboleeyyan kiyyaa jaartitti jedhaalee ijoollee tiyya guddisa. Yoo haifaan bumaa heerumtee ilmaan kiyya guddifti. Anaa hidhaa jiru jaartiin na bitee deemuun dhibde ilmaan kiyya qoonqoonfitu jirti. Maaliif du'ataatus birdii nutti hin goone hin jeen. Rakkoo teessan ni beeknaa barjee. Dillaa tuulaadhaa kana tokkoon badiin qaba jeetti namanu jedhe. Ati maal siin jennaan jee. Godinaan argee bahaanaa malkaa bal'ootitti taataaqii haadeek namba 500 ol fixee qawweedhaa soonaagii galchee siin jan jedhe.
osoo immoo gootee jiraatte asuus hin fidan si ajjeesanii ummata nu dammaysanii fi asi kaa'anii ammaas bakki tun bakka mootummaan isaanii jirtu burgana mana eeggadhu naan jee godina feeti ittiin si ergamu. Ganama sa'a lamatti meeshaa mi'a kee fudhadhuu gabbeema jedhanii nageessan mirga ofiin banammaas. Ji'a meeqa mirga ofiitiin bal'ama osoo hin deemu ture na cufe. Olii jennaan gaafadhe. Mana murtii waliigala Oromiyaa nama gaafa dargiidhaa bara 4 waliin hidhamnee jira. Ahmadiin Ibrahim jedhanii wal qabaan daanyaan isa. Galmeedhaas boostuma isaaniitiin hin erge. Isaafis kophaan boostuma sanii hin ergeef. Yoo gaafa dargiidhaa akkanatti waliin gaadaaraa taane ati rabbiin irraan tana si dabarseeti daanyaa mana murtii waliigala Oromiyaa si godhe. Waa balleessitee miti ni beektaa gaafas anis waa balleesseetii miti. Ati si dabarse anis saniinidha akkasiitiinidha jira biddeena wajjin nyaanne ji'i. Yoo du'a taates firdiina godhe as keessaa ganna baasi jeetiin barreesseef. Osoo galmeen isaa eessa jirti maal jedhan osoo olii katabanii bara 3 eeguun eefiin ture. Birrii 1,000 akka wabiin gallakkiftan jedhanii gotuma Harargee baasanitti ajajanii birrii 1,000 ganna lakkisan. Asitti waggaa 7 booda baatan jechuudha. Waggaa 7 booda. Ishee ibsamee ammoo gara haala maatii keessanitti deebiin isin ijoollee akka qabdan nageenya irra mee haala maatii keessanii nu ibsa. Ijoollee keessanillee dirree qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachitanii nageenya irraa kan qabsoo irratti wareegames akkasuma immoo kan lubbuun qabsoo kanarraa hafanis ni jiru. Mee kanarraa nu yaadachiisa. Ijoolleen qabsoo hidhannoodhaa dandeessee dura 2 fi gurbaa 1. Isaan dirree leenjiin naqeetiin leenjisaa jeen. Ijoollee 2 xixiqqoo immoo tanaas guddifadhaadha. Haayidaa gaafa guddatetti dhadhaa jeetiin dhaabaa kenneef. Ijoolleen san gurbaan 1 fi intalti takka hidhamaniiti hidhaa turanii hidhaa irraa ba'an. Intalti takka immoo akkasumaan dhabamte. Takka 2 fixatte san. Biiftuu jedhaniini Eftuu fi Abdiinii fi Jaalataa fi Kumaan ijoollee daa'ima sanii gaafa jarri 2 Kumaa fi Jaalataan warra manguddootti dhaabni kennee burqaa tirtiraa fidanii burqaa tirtiraa irraa wajaaniin guurtee mana hidhaa geessitee hursoo achirraa manguddoon dirreedhaa baaftee akkoo isaaniitti geessite. Abdiis Iftuun hanqa hidhamanii rabbi baasee ani jiru gaafa isaan qabsoo ho'isaan jira rabbiin isaanis galche. Biftuu kaan agarree gammaan tanaatitti. Obboleeyyan kiyyaas barree nama 4tu qabsoo keessa du'e. Abboo guyyaa ugaasee qabsoo isarraa hin bareen jee bara 11 biran umriin dabarre gaafas. Inni gaatana nagarree abboo rabbi rahmataa godhuuf osoo fi seenaa san qabudde. Fayyaata ulfaadhaan egaa haalli qabsoo bilisummaa Oromoo kan maatii keessan obbolaa keessan ilmaan keessan isitti dhabdina fiifis bara dheeraa keessa turtan sun har'a immoo sadarkaa har'aa kanarra jira. Har'aa haalli qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru maal fakkaataa akkasuma immoo iyyuu egeree hoo maaltu isiniin mul'ataa immoo itti fufnee kan mari'annu ta'a. Daawwattoota keenyaa kabajamoo fi jaallatamoo mariin qabsoo bilisummaa Oromoo Sheek Ibsaa waliin taasisnee kanaan hin raawwatamne itti fufa. Sheek Ibsaan haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoon durfamu kan ammaa kana akkamitti ilaalu hegeree foo maal nuuf dhaamu kutaa lammaffaa marii keenyaa keessatti kan itti deemnu ta'a. Nu hordofuuf keessaniif hedduu galatooma ulfaadhaa.